osoo tuffatanii tuffeerraa dadhalte. Ana umrii waggaa 3 hin guunne abbaan koo geessee boolla keessatti nagatuun mudhii gadi na awwaalee akka muka dhaabanii caakkaa keessatti na dhiisee badee. Haa ta'uutii garuu obboleessi kiyya durumaa abbaan kiyya anarratti ilaalcha gaarii akka hin qabne beeku na baatee yeroo gara lagaa deemu maal akka godhu hordofaa dhufee erganni lafa keessatti mudhii gadi na awwaalee deemee booda dhufee boolla qotee na baasee haadha kiyya bira na geesse. Mee rabbumaaf jedhaatii daa'imni umriidhaan waggaa 3 hin guunne maal balleessee jennaan murteen akkanaa sanuu dhabbaan alchee irratti murteessa jettanii yaaddu. Maqaa koo yeroodhaaf jarjaraa jedhaan waama. Kanan dhaladheetti guddadhe Arsii Bahaa aanaa honqolloo waabeetti. Abbaan kiyya na dhalche malee dhaladhee kaasee na jibbuusaa akka nan jaallanne uffata tokkollee naaf bitee akka hin beeknetti hin beeka. Waliigala abbaan koo haadha manaa 4 kan qabu yoo ta'u haadha manaawwan arfansaa keessaa ijoollee 15 ana waliin kan horatedha. Gariiniin ni jaallataan gariin immoo giddu galeessa anaan immoo gonkumaa akka dhala isaattillee abbaan hin ilaalledha. Umriin kiyya waggaa 7 yeroo ta'u ijoolleen abbaa fi haadha gaarii qabdu gara mana barumsaa deemtee barnoota kan barattu yeroo ta'u kan koo garuu carraan na dhaqqabe re'ee namootaa walitti qabee tiksuun maallaqan argadhuun haadha koo fi ofiif wanta na barbaachisu irra kaawwachuun eegalee. Haa ta'uutii umriin koo waggaa 8 yeroo guutuu obboleettiin kiyya hangafaa ati umriin kee barnootaaf ga'eera kanaan booddee re'oota namaa sin tiksitu naan jettee dabtaraa fi kobbee naaf bituun gara mana barumsaatti na ergite. Kan tuffatantu nama dhaalaa jedhamee mammaakama mitiire. Akkan mana barumsaa deemeen barachuu eegaleen dandeettiin koo adda ta'e. Obboloota kiyya na waliin baratan hundumaanan caalaa. Giti kiyya gita barataa otoo hin taane gita barsiisaa waliin ta'een barsiisonni koo wanta barataan gaafatamee deebisuu dadhabe anaan gaafachuun meelaalaa akka isaatti yoo cimtan bakka gaarii gahuu ni dandeessu jedhanii barattootaaf fakkeenya na godhu. Haa ta'uutii garuu bakka gaarii ni geessanaan jedhanii barsiisonni koo kan na abjootan barnoota koon kutaa 8 ol darbeen barachuu hin dandeenye. Durumaan kanan barachaa ture rakkina guddaa keessa seenee waan nan ta'eef kanaa ol rakkadhee of dhiphisuurra carraa jireenyaa gara biraa yaaluun qaba jedheen gara biyya ambaatti godaanuuf saahiboota koo waliin yaada wal jijjiiruun eegalee. Karaa seera maleessaa ta'us qarshiin muraasillee nama barbaachisa mitiire. Anis abdii hin naaf ta'a. Tarii bakka kanatti na gargaara jedhee kan yaade obboleessi kiyya hangafaa biyya ambaa jiru abbaadhaan gargar haadhaan tokko taanii haa ta'uutii garuu abbaan koo fi abbaansaa obbolaa ta'an haadha keenyaan guyyaa tokkollee haadha koo jedhee garagalee ilaalee hin beekneen na gargaarii biyya ambaatti imaluun barbaadaa jedhee yeroon gaafadhuuni bilbilaan tole sin gargaaranaan jedhee haa ta'uutii garuu hojiitti jijjiiruuf na jalaa duubatti deebi'e. Anis obbolaan bakka rakkinaatti kan waliin gargaara yoo ta'e maaliif obbolaa walii jedhanii ormummaafoo ormumtuu ni gahaa walii tollaanoo ormuu obbolaa waliif ta'aa kiyya firris jireenyis maaliif garaanatti jabaatanii jedheen ofitti gaddee haala kanaan deemuu murteesseen hiriyoota koo biraa nafu jedheen maallaqa gahaa otoo hin qabatiin daandii nan eegalee. Haa ta'uutii garuu miila kiyya otoo hin dheereffatiin karaatti na dhukkubadhaatii didanii morkatanii deemuu waan hin dandeenyeef daandii irratti du'een lubbuun kiyya bahurraa gara mana haadha koo hiyyeettiitti deebi'uu naaf wayya jedheen gara biyyaatti deebi'ee na wal'aantee yeroo waggaa tokkoofis biran ture. Ergan fayyee booda ammas deemuun qaba jedheen hiriyoota gara biraa baafadheen imala koo nan eegalee. Ammallee maallaqa waan hin qabanneef halkaniif guyyaa
guyya 5 walitti qabnee erga deemnee nyaataaf dhugaatiin afaan keenya irra otoo hin darbiin erga oollee bullee booda Somaaliyaa seennee. Somaaliyaa erga seennee boodas gammoojjii guddaan fuuldura keenyatti waan mul'ateef ammallee bishaaniif nyaatni bakka itti argamu hin arganne. Sanaan booddee akka carraa fageenya irratti muka baala goggogaa qabu tokko arginee firiillee baafatee waan jiruuf ni nyaatamaa hin nyaatamu otoo hin beekiin wanta baay'ee beelofnee firii mukaa sana yaabbannee harcaafannee hiriyoota koo waliin nyaanne. Rabbis beeluu keenya ilaalee firii sana nyaata godhee nuuf sifeesse. Erga kana ammallee imala keenya itti fufne. Haa ta'uutii garuu dadhabeen daandii irratti anaan ammallee na dhukkuba. Duubatti deebi'uufis gara fuulduraatti deemuufis humna hin qabu. Hiriyoota koo waliin beelofnee humna dhabnee afaaniin walitti dubbachuu iyyuu dadhabneerra. Aadaa imalaa keessatti wanti baay'ee waan nama qunnamuuf hiriyaa gaarii yoo si qunname dhukkubsattee si dhiisee hin deemu. Hiriyaan gaarii hin taane yoo jiraate immoo dhimma sirraa hin qabu. Hiriyoonni koo hedduun nagatanii deemanis hiriyoota kiyya keessaa tokko garuu ana biratti hafee kiisii isaa keessaa peestaalii baasuun miila kiyya duwwaatti erga naa fidee booda halkan bineensi akkana nyaanneef na eegaa bulee. Kanaa ol wantan dabarsee yoon dubbadhe anumtuu sammuun kiyya ni jeeqama. Jireenya godaansa miillaaf garuu safuu jechuun barbaada. Dhukkubsattee qorichatu si barbaachisa otoo hin taane daabboo xiqqoo fi bishaan sinii tokko argachuutu qoricha gaarii siif ta'a. Gammoojjii kiiloomeetira hedduu tulluudhaan sitti marfame keessatti nan baha. Daandii kana qaxxaamureen nan xumura jechuun akka fageenya mootummaa Waaqayyooti. Lafee dhala namaa awwaara keessatti argamu, faana bineensaa, summii bofaa, sagaleewwan nama sossodaachisan, qilleensa awwaaraan makatee lafaa fi samii tuqan arguun waan haaraa sitti hin ta'u. Inumaa kanatti hawwitu dhuguma daandii kana keessaa baheen dhala namaa gamtaadhaan magaala tokko keessa jiraatu nan argaayii yaada jedhudha. Baay'ee nama dhiphisa. Guyyaa du'a ofii namatti gabaabsa. Haadha abbaa obbolaawwan gidduutti dhalachuu kee gonkumaa si dagachiisa. Kanuma keessa dhalli namaa bahee darbee kaan du'ee bakkatti du'e lafeen isaallee yeroo dhabamu kaan immoo darbee fi galaana qaxxaamuree biyya ormaa seenee wanta biyyaa baheef galma gahaa. Anaanillee Rabbi otoo kana nan dhaqqabsiisiin karaatti nan hambisne. Bakka yaade magaalan barbaade nagaadhaan nan gahe. Haa ta'uutii garuu bu'aa bahii nani keessa darbee dhalli namaa keessa akka bahu hin barbaadu. Nan jiraadhaatti du'uu bakka hedduutti nama mudachuu danda'a. Rabbiif galanni haa ta'uutii biyyan barbaadu gaheen naaf milkaa'ee jireenya koo haala gaariin jiraachaa jira. Kana keessatti garuu wantan otoo isinitti himatiin hin hafne waa'ee dhimma abbaa kooti. Abbaan kiyya dhuguma anaan na dhalchuusaa mirkaneeffachuuf mana yaalaa deemeen adda baafadheera. Haadha koofis abbaa koofis ani ilma isaaniiti. Haa ta'uutii garuu yeroo dheeraadhaaf abbaan kiyya kan na jibbuuf hibboo natti ta'us ani garuu erga naaf darbee jireenyi harka natti kennattee booda abbaa kiyya hin ganne. Hiriyoota isaa waliin qixxee godheen wanta barbaadu uffiseen wanta fedhe biteefiin haadha koo waliin qixxee jiraachisaan jira. Kaleessa wanta na miidheef mudhii gadi lafa keessatti waan na awwaaleef abbaa kiyya ati abbaa koo mitii jedhee hin dhiisneeni. Dhiifama godheefiin ilma ta'een innillee gaabbee ilma koonaan jedhee warra kaan caalaa na jaallatee yeroo ammaa kana abdiidhaan ija keessa na ilaalaa jira. Jaalladhees jibbus anaaf abbaa kooti. Na balleessuusaaf tarii rabbirraa hojii harka isaa argachuu ni danda'a. Haa ta'uutii garuu ani ilma isaa waan nan ta'eef kitaaba inni ijoollummaa kootti naaf dubbiseen ani immoo yeroo dulloomu dubbiseefiin haaloo ba'uu hin qabu jedhee namana. Fayyaa naaf kennee gammoojjii kana hunda keessa qaxxaamuruun namatti kan na dabale waaqadhaatii isaaf galanni haa ta'u. Otoo Rabbi daandii sana irratti na deegne ta'ee darbeen haadhaaf abbaa koo gargaaruu miti yoona lafeen kooyyuu bakka jirtu hin beekamu. Osoo tuffatanii tuffeen raada dhalte jedhu mitiiree kanaafan mammaaksa kana jalqaba mammaakee. Gaarii ta'anis yaratanis maatiin nu dahan maatii makeenyaan dhaamsa kiyyaa. Ana obboleessa keessan yeroof maqaa kiyyaa jarjaraa jedheen of moggaasee biyya hambaarraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa. La 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 la.
Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagayaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hundi keessaniif yaa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleessi keenya nuuf ergee isiniif dubbiseen hin ka'a. Akkasin irraa barattaniif hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu. Obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 yaada jajjabinaa obboleessa keenyaaf qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf qabadheen dhiyaadhillee kanuma fakkaatti. Hangayoonaatti na dhaggeeffachaa waan turtaniitiif guddaa galatoomaa jecha laayikii fi sheer gochuun illee chaanalii kana akka jajjabeessitan kabajaan isin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf isinillee sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa yookiin seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture hani gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif hawwaa yeroo gaarii.